ergamaan afuura dukkanaa rukutamaa. Hinceetu hin dabartu jedha. Hin iyyaamu. Kaan jalaa haadha keessi jalaa ajjeesadhaan harmee kee ajjeesa jedha mucayyoo tokkoon. Naasu guddaa keessatti haadha isheen dhukkuba. Fidi. Haati isheen duutu. Waaqayyoof galata laadhaa ameen tokko. Daf. Dafaa fidaa. Kottu. Dhaabachiisi. Harmee ishee maal gochuudhaaf? Yaa? Dhaabachiisi. Haadha ishee maal goota? Yaa? Mee harka lukaafadhaa. Isin ajjirtu miti? Lubbuu maatii keessanii inni gaadu rukutameera. Dhugaadha. Har'a qaamee lammaffaadha. Si duukaan ce'u rukutameera. Olu taalaati amiin jedhaasim. Olu taalaati ameen. Mee rukutameera jedha. Harmee ishee maal gochuudhaaf? Wii kulaalitti ishee. Dudda muluu luka muluu. Ishee qabnee jirra. Isheenis dheengaddi ishee ajjeesne ollela lukkaamsine. Wuuy mataa muluu qabne ishee ajjeesuudhaaf. Haadhaaf ishee ajjeesuudhaaf turre. Kaleessa abbaashis abala deeme. Wuuy bishaan fide. Wuuy dibatu jette dibatin jette. Isheenis dibatu jette. Adii barii kaatet jarchi isennaan dhiyeessu naa mormiti. Isheen naa mormiti. Koyi dhaabachiisi. Amma harmee ishee irra dhibee maalii keessa jirta? Kulaalitti. Tokko. Oggaarraa. Lama. Dhiigashee. Sadii. Dhiigni ishee dhibbaa 90 ta'anii dhiigashee goggogsine ajjeesuudhaaf. Amma harmee ishee gadhiista moo gad hin dhiistu? Yoon gadhiisa ijoollee isheetii beekfadhaa. Koyi. Ijoollee ishee jaalatti. Afuura maalii taati? Afuura xilqii. Afuura jawwee. Harka ol kaasa. Xilqiidhaa kan sitti argamu jawwecha waraaneeraan. Maatii keessan irraa waraaneeraan. Nama amiin jedheef haa ta'u. Waraanameera maqaa Yesuusiin. Waraanameera maqaa Yesuusiin. Maatii keessan lubbuu isaanii kan gaadu maqaa gooftaa Yesuusiin rukuteera. Dhibeedhaan rakkisaa kan jiru rukuteera. Afuura xilqiidhaa? Eessaa argamu? Xilqiidhaa? Amma harka bal'isi. Harmee ishee kalee ishee gadhiista. Wii maaloo akkana nu gootaati maaloo goota. Wii biyya kan lafa irratti madaddamna. Koyi mee eeyoon daddabdan. Si. Maal? Nama kortuma? Wii suma daddamnee waa nama meeqaa hiika waltaas gubbaarratti. Wii. Kaatee dhaabadhu. Maaliif na daddabdan isin? Namoota fayyistaka. Namoota fayyistaka. Ana moo Yesuus? Ana moo Yesuus? Yesuus si keessa taa'ee namoota fayyisaa jira. Eeyoota mana. Inni si keessa jiru hafuurri qulqulluun namoota baay'eedhaaf fayyina ta'a. Mee namoota baay'eedhaaf fayyina ta'a jedha. Gizee makiinaan kee achiin darbooda mana keenyatti goree jetti. Agol kaasigaa. Affeerraa nama foonii miti. Warri Yesuusiin eeggatan ulfina argaa. Asirraa gizee sadii harmee kana gadhiisi. Baay'inni dhiigaas keessaa lafaan rukutii deeme. Gizee sadii keessaa baay'ee. Lama. Isa lumaa lafaan rukutii deeme. Deemi maqaa gooftaa Yesuusiin. Galateeffadhaa gooftaa Yesuus meerka keessatti bushaa. Harka ol kaasaa. Waan isinitti ergaman rukuteera. Maatii keessan irraa rukuteera. Jireenya keessan irraa rukuteera. Mee nagaan naa ta'eera jedha. Nagaan naaf ta'eera.